aadaa Oromoo keessatti ilmoon namaa kun uumama hundaaf bakka kenna, uumama hundaa dhageeffata, uumama hundaa sirnaan ilaalaa nagahaan jiraataa jechuudha. Misooma inni jennu, diinagdee inni jennu kun kana keessaa baha, kana keessaa dhalataa jechuudha. Yoo uumamni hundi nagaa qabaatan kana gochuu beektaa seera raammoo raaratti jedhee raammoo ijaan mul'atuuf ijaan hin mul'anneefis seera tume. Seera mukaa mukonnoo jedhee seera bosonaa fi bineensa bosona keessa jiraatu, ka lafa keessa jiraatu dabalate. Seera dheedaareeraa jedhee yookiin seera maddaa margaa jedhee seera bishaanii fi waan bishaan keessa jiraatu kana hunda uumamaaf bakka waan kennuuf yoo kun hundi eegame misoomni jiraa jechuudha. Yoo kun hundi eegame diinagdeen jiraa jechuudha. Ilaalchi Oromoon diinagdeef qabu isa kana nama sadarkaadhaan qooduun hin jiru gadaa keessa, nama gartuudhaan ka adda qoodu kun gadaa Oromoo keessa hin jiru beektaa. Warra olaanaa, warra jiddugaleessa, warra gadaanaa gabaabaa dheeraan yookiin warra akkasii gosa gadaantuu gosa olaantuu jechuun hin jiru. Namooma irratti ijaarame gadaan kun. Namaa miti bineensa kaaniifuu jenne miti namooma irratti ijaarame waan ta'eef gadaa keessa wanni akkasii hin jiru jechuudha. Sirni burjaazii sirni akkasii kun gadaa Oromoo keessa aadaa Oromoo keessa hin jiru. Nama kamiiyyuu ta'e gosa kamiiyyuu ta'e biyya kamiiyyuu dhufe aadaaf duudhaa Oromoo kana barbaada jennaan lakkii ati gosa kanaa gosi kun gadaatti makamuu hin danda'u jedhee ofirraa hin deebisu. Sirritti hubatamuu qaba. Qisaasama oomisha hir'isuu fi xiyyeeffannaan hojjetaa jiraachuu biiroon qonna Oromiyaa beeksise. Qonnaan bultoonni aanalee Oromiyaa adda addaas oomisha ga'ee rooba jalaa walitti qabaatiin jirra jedhan. Gabaasa marii kallattii utubaa irraa qindaa'e Ahmadiin Muktaartu dhiyeessa. Qonnaan bultoonni godina Harargee ba'aa aanaa Kurbaa Callee rooba yeroo ammaa dabree roobaa jiruun oomishni isaanii akka jalaan qisaasofneef of eeggannaadhaan walitti qabaa jiraachuu himan. Qamadii ulbata waan akka misiraa kana eessoodhaan kan wanuutinu guuzaanii raamuu wajjin qamadii haamu jirama. Sassaabbiin ataraa fi kana duraa buqqaafachuu jirra. Garbuudhaa eessoo kun qabilchaatee jira jechuudha. Akka oomishni hin banneef walii daannee waan sana alaa galfachuudhaaf sassaabbiin sanumarra jirra jechuudha. Godina Shaabaattis oomishni midhaan gosa adda addaa lafa hektaara walakkaa miiliyoona olirraa walitti qabamuudhaaf karoorfame harki 73 ol walitti qabamee jiraachuu itti gaafatamaa itti aanaa waajjira qonna godina Shaabaa obbo Abinna Zagayyeen bilbilaan marii kallattii utubaa irratti ibsanii jiran. Bal'ina kompaayinaraan oomishni kun akka sassaabamu hojii bal'aan hojjetameera. Baay'een isaa yeroo ammaa sassaabamee kan jiru 88 kan ta'u oomishi sassaabame miiliyoona 19 arganna jenneet kan qabanne socho'aa turre. Hanga ammaa miiliyoonni 14.1 kan ta'u sassaabamee manatti galuu danda'eera. Akka naannoo Oromiyaatti qonna gannaa bara oomishaa 2016 fi 17 midhaan gosa adda addaa lafa hektaara miliyoona 11 ol irratti faca'e irraa kuntaala miliyoona 300 ol oomishuudhaaf karoorfame keessaa hanga ammatti kuntaalli miliyoona 50 ol walitti qabamee jiraachuu hoogganaa itti aanaan biiroo qonna Oromiyaa obbo Bariisoo Fayyisaa bilbilaan ibsaniiru. Midhaan kuntaala miliyoona 337 eegama. Naannoo hektaara miliyoona 4.5 sassaabbiidhaaf gahee jira. Ana gammaa dhahamee gale keessaa gaafa ilaaltu immoo miliyoonni 2 ol midhaan hektaara marraa kaasuu kanarraa dhahamee gootaraatti galeera. Inni kun miliyoona 54.4 ta'a kumtaalatti gaafa deebisnee ilaallu. Sochii walii galaa ilaallu sassaabachirraa midhaan baay'een isa naannamee sadarkaa hin dhahamin tuulaa adda addaa irra jiru inni jira kan harkaan naannamee kun immoo kombaayinaroota fi bifa adda addaatti naannamee galeedha kan agarmaa mul'atu. Yeroo itti oomishni qisaasamu yeroo oomishaa waan ta'eef akka biirichaatti qisaasama hir'isuudhaaf xiyyeeffannoon hojjetamaa jiraachuu himanii qonnaan bultoonni of eeggannoodhaan oomisha isaanii galchuu akka qabanis dhaamanii jiru. Eeggannaa guddaa gochuu qabna qisaasuu qabnu jechaadha yeroon oomishni qisaasamu yeroo itti guddaa isa kana waan ta'eedhaaf deeggarsaaf ogeessa sadarkaadhaan hawaasa bira jira sochoosan jira hawaasnis kanarratti wallaalaa bituu ni beekaa garuu qisaasamni hin jira waan ta'eef daratti afurratti of eeggannaa guddaa gochuu akka qabnu ergaa dabarsuudhaan. Oromiyaa keessatti waggoottan darban qormaata hedduu keessa kan dabarre aarsaa hedduudha kan kaffalame gaaga'amni akka uumamu uummanni keenya nagaadhaan akka hin jiraan shirri hin xaxamne hin jiru mootummaan keenya mootummaan jijjiiramaa paartii keenyaan hoogganamu yeroo hunda karaa nagaatti ammas mootummaan keenya rakkoo amma jiru kana hunda karaa nagaatti fiiguu barbaada walitti bu'iinsa naannoo keenya keessa jiru humna hidhatee socho'u faana keessattuu uummanni keenya irra deddeebi'ee waamicha dhiyeesseen mootummaan keenyas sana cinaa hiriiree hojii hojjechaa jiruun yeroo darbe keessatti qaama hidhatee socho'u keessa namni kumaatamaan lakkaa'amu karaa nagaa filatee karaa nagaatiin galee jiru. Ammas mootummaan keenya kallattii adda addaatiin karaa nagaatiin namni akka galu qe'ee Oromootti nagaan akka deebi'u gochuudhaaf cimina addaatiin hojjechaa jira. Ijaaramaan haa ta'u dhuunfaadhaan haa ta'u karaa hundaanuu nagaan akka bu'u gochuudhaaf akkuma kaleessaa hojjechaa jira kana cimsinee itti fufu.
taatu beekaa namaan ala. dhaamsa pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa dhaggeeffanneetiin deebine kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya oduun keenya itti fufeera. Namoonni godina Baalee aanaa Gurraa Dhaamoleetti marii hawaasaa OBN qopheesse irratti hirmaatan. Uummata naannoo Sumaalee waliin qindoomuun nageenya isaanii eeggataatiin jiraachuu dubbatu. Nageenyi uummata Oromoo fi Sumaalee jidduu jiraachuun hojii misooma aanichaas akka saffisiise kan himu bulchiinsa aanaa Gurraa Dhaamolee Abdul Jabbar Mukhtar Tuqillees. Uummanni Oromoo Sumaalee uummata daangaa lafaa waliinii dheeraa qabu. Uummanni kun sababa misoomaa daangarraa margaaf bishaaniin akkasumas fedha namoota dhuunfaan walitti bu'aa tureera. Godina Baalee aanaa Gurraa Dhaamoleetti jijjiiramaa as rakkoo walitti bu'insaa ture irratti marii uummanni aanaa kanaa fi Sumaalee godhaniin rakkoon nageenyaa kanaan dura ture furamuu isaa marii hawaasaa OBN qopheesse irratti hirmaattonni argaman dubbatan. Leessa uummata naannoo keenyaa kollaa kanaa wal badaa turre. Yeroo as jura ji'a 9 dirasii wal bannee misoomni keenya hundinuu harkatti gufatee dhaabatee jeequmsa bishaan irratti walitti bu'u, ka marga irratti walitti bu'an, ka daa'imni wal boochu karaa nagayaatiin walitti dhufne maanguddoolleen karaa nagayaatiin waliin dhimma sammaraa mari'annee rakkoon keenya sun amma fala argatee achas misooma keenyatti deebine. Horta Soomaalee iyo Oromoo waa dad soo wada noolaa ilaa Mililik Haile Sillaasee muddo bay xariiya wada nool wada wada dhash ummata Oromootiif ummanni Soomaaliyaa seenaa duubatti yoo deebinee naallu ummata waliin dhalate ummata gartanii yeroo dheeraa waliin jiraataa tureya. Gurigan waa Oromoo gurigan waa Soomaali gurigan waa Oromoo gurigan waa Soomaali. Ummata gartanii manni kun yeroo Soomaaliyaa ta'u manni kun Oromoo ta'e akkasitti yeroo dheeraa bara dheeraa waliin jiraataa ture. Sidaas ku soo wada noolaayeen. Akkasitti waliin jiraatuu tureya. Walla soo wada gumaysan jiri. Akkasitti yeroo sanitti ammoo yeroo sirna duraa keessatti walumaan dhiibamaa tureya. Adawgoodu halboo ahaa. Diinni keenya tokko واحد أنا دليا واحد وما تكتت موجه أو ما تكتت إنجيل نملك آمني أورمو دي سينو تلفونجيرو كامنو نديس أورمو تلفونجيرو دين تكير توكوتشايا توكم مادان ولين ديم أجرا بشا ولين دوغا أجرا مرغا ولين ديد أجرا والكيس أقبات أجرا قام مسومة نكاسوماتي بكبر باچي سمو ولين هجتا أجرا مسومة لب أورا ولين فيدا ما أجرا هريو حواسما يرو إيراف قبل سبب ركونا جينيان أدى كنيتور ديفتشون يرو أما كان جينيا ولين jiraachaa jirras jedhu. Alhamdulillah labada madaxweyne markay isku imaadeen oo wada shireen oo nidaamkii iyo dhibaatadii iyo wixii ay maartay ay nala wada hadleen hadda alhamdulillah nabadanadii hore soo noqotay. Amma gartanii eega mootummaan haareeti mootummaan jijjiiramaa biyya qabateen booda eega paartiin badhaadhinaa biyya qabateen boodatti momberzaantiin naannoo Oromiyaa itti aanalleen dhufee kagara keennaalleen dhufee asitti ummata walitti waamanii ummata Oromootiif ummata Sumaalee naannoo kanarratti maanguddoo walitti ijaaranii achi asitti ammoo nagaya bal'aa keessa jirra akka gaarii keessa jirra waliin horataa jirra waliin gabayataa jirra haala bareedaa keessa jirra jedhan amman kanatti. Kawaan namaa yoo nageenyi boora isaamee jiraachuu barbaada. Kayoo namni walii bu'iinsan keessa yoo nageenyi akkana jiraate amma namni akkasii jiraachuu hin danda'u jechuudha. Waan hambaa butatee jiraata. Nama akkasiisanis gara lachuuyyuu keessaa baafnee. Akka aanaa Gurraa Dhaamoleetti rakkoo nageenyaa naannolee ollaa waliin uumamuun alatti nageenya keessoo eeggachuu irrattis hawaasni qaama mootummaa waliin qindoominaan hojjechaa jiraachuu hirmaattonni marii hawaasa irratti argaman himan. Uummanni keenya rakkoo tareerraa baratee wal qabee ilma ofii qabee nama ilma ofii garmaletti gadi dhiisu maa gadhiifte jedheeni nu wajjin jiraachuu hin dandeettu jedheeni katareen gorfamnaa katareen ugaa jedheeni uummanni bifa sanii wal qabee. Keessattuu akka aanaan Gurraa Dhaamolee ambaasaadara nageenyaati. Wanti kana nu godhe galtee kaleessa mana 90 keessa nurre toresanii jechaadha. Namni tokko fa'aa amma qotatee bulaa jira jechuudha. Mataa isii irraa kadhatee gidduu mataa fi baafatee achitti barataa jira jechuudha. Amma nagaa maatii fi biratti galee namuu mana fi kireeffatee duraan bakka biraa jiru asitti deebi'ee timirtii fi barataa jira jechuudha. Itti gaafatamaan nageenyaaf milishaa aanaa Gurraa Dhaamolee obbo Usmaan Aliyyi rakkoo nageenyaa misooma aanichaa irratti danqaa ta'aa ture marii gara lamaaniin furamuun uummanni wal kabajaa fi wal jaalalaan yeroo ammaa waliin jiraachaa jira jedhan. Kaleessa maaltu walitti buusee yoo jennu warra fedhii aangoo addaa qaban uummata kana walitti buusanii jiraachuudhaaf kana gochaa turan ergaa jijjiiramni dhufee muummicha ministeeraa Dr. Abiyyiin qabatee asammoo rakkoowwan kun hiikkateera. Kaleessa yoo namatti walitti buusan amma ammoo uummanni keenya halkaniif guyyaallee sa'aatii 24 wal keessa deema waan ta'eef wal keessa dalgata wal keessa godaanaa margallee bishaanillee waliin dhugaa waliin dheedaa waliin qotachaa rakkoowwan kaleessa jiru sun tokkolleen kan hin jirre ta'uu isaati. Hawaasni aanaa Gurraa Dhaamolee
dhabamuu nageenya miidhaa irra gahaa ture irraa barachuun nageenya isaa yeroo ammaa mootummaa waliin ta'uun ofumaa eeggachuu isaatiin misooma isaa irratti jijjiirama fidaa jiraachuu bulchaa itti aanan aanaa gurraa dhaamolee obbo Muhammad Isaaq himan. Dhimma nageenyatiin wal qabatee naannoo ollaa wajjin hojjan. Abaaboon shaneen akka naannoo ollaa keessan nutti ol hin seen. Guyyarraa akka naannoo san hin seen. Maaltu achi dhufe jenneetu odeeffan. Akka bulchiisatitti. Isaanis akka bulchiisatitti maaltu naannoo san jira. Gurraa dhaamolee keessa maaltu jira. Maal isin deeggarra. Nageenya irratti waraana maal isin deeggarra. Siyaasaadhaan maal isin deeggarra. Jedhanii ganamaa galgala nu bira dhaabbatan.